of madaaltaati maalirraa ka jirti eessaa ka jirti of madaaltaati moo sila araba hudduutti kan jiraattu kana waan guddaa of seete ashkara arabaati beeti ani haa ta'u Itoophiyaa keessa of danda'een jiraachaa jira garra amma achi dhufaa jiraadhu garuu achitti hojjadhee of argisisee of jiraachisee tanani agarmishim garadiidha baratis garadii galtee jiraachaa jirta bakka kee beektaa ishi bakka kee beeki akkuma inaasayin gudii arguuf beera fuudhanii jedha Oromoon keenya gaafa mammaaku waa malee mammaanne Oromoon keenya kun dhugaa Rabbii dubbachuudhaaf maaliif hojjettanii akkuma viidiyoo jalqaba argartanitti ati garadiidha garadii shinti beetii arbaaxitta garadiidha eeyyen hundi keenya garadiidha tamasgeen kan garadii kanaa taanee hojjetannee of jijjiirree maatii keenya jijjiirree rakkataa gargaarree waa hunda goonu nuti garadii kana jechuudha garadummaan immoo qaanii miti hojiin kamiyyuu qaanii hin qabu itti saalfachuu hin qabu ishee hatuutu itti saalfanna malee hojjennee gaafa qarshii finnu wanti itti saalfatamu tokkoyyuu hin jiru jechuudha okay nama ajaa'iba dhugaa gizee tokko ijoollee keenya waan isaanii haasa'an jechuudha ashamaa akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota chaanala kootii tan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirtanitti nageenyi waaqayyoo isin haa baay'atu akkam jirtu obboleettiin keessan nagaa guutuun qaba galata waaqayyoo isin jecha egaa hordoftoota kiyya ka warroonni chaanala kiyya faaraa taatan sabskraabii gochuudhaanii maamila keenya ta'ee warri ta'aa jirtanis galatooma ulfaadha egaa akkuma viidiyoo jalqaba irratti dhageessanitti obboleettii keenya tokko maal jetti seetanii garadiidhaa ber jettiin bakka ati jirtu yaadattaayi iddoo ati jirtu yaadattaayi shintifeetii arabaa xixxaa akkas taataa garadii san keessaa bahi waan akkasii jettee arrabsiti jechuudha sinii galee biyya keessa teechee jechuudha isheen dhugaa dubbachuudhaaf namni sammuun gizee tokko edaa wanuma furumatu guutee deema malee wanta takka yaadu dhugaa dubbachuuf maaliif waan barbaadde kamiyyuu yoo hojjettee ati qarshii argatte hundi isaatu qarshuma ergachuuf hojjettuu mootummaa ta'e waan feete ta'e daldalaa ta'e qonnaan bulaa ta'e bakka fedhe jiraadhu Ameerikaa jiraadhu Awurooppaa jiraadhu Araba jiraadhu biyya keessa jiraadhu kan barbaadamu bakka hundattuu hojjettee qarshii argachuu qofa hundumtuu qarshii argachuudhaaf gamaa gamana taffisa malee odoo qarshii hin arganne ta'e maal gochaa ilmi namaa biyya ofiitirraas baha erga hojiin qaanii ta'e maal gochaa biyya ofiitirraas baha bakkuma kamiyyuu hojiin kamiyyuu jechuudha hojiin kamiyyuu qaanii hin qabu si kabachiisa malee itti gammadda malee ittiin boonna malee wanni nuti saalfannu hin jiru garadummaa keenyatti abadan ani dhugaa dubbachuuf garadummaa kiyya kanatti ittiin boona dhugaa dubbachuuf ittiin boona bakka garadiidha maaltu dhufa ani garadiidha sarratanyaadha wanni dhufu tokko jiru shakaaladha bakka maaltu dhufa wanni dhufu jira hin jiru shakaalaa ta'e waan fedhe ta'e ani kan argachaa jiru qarshii kooti biyya keessattuu gizee biyya jirru gizee maatii keenyaallee hojjennee achi soonnee asooddeenyu birrii tokko dhisa dolchee tokko argamu sinii galtee har'ammoo abbaa miiliyoona abbaa biiliyoona taanii barnuti dhugaa siniin jedha jechuudha ijoollee shamarran biyya arabaa jirru dhugaa qimamocha jechuudha goota nuti yeroo hundumaayyuu nuti goota abbaan feeta waan feetan jedha abbaan feetan akka feetan taasaa eeyyen immoo garadummaa keenya ittiin saalfannu ittiin boonna malee ittiin saalfannu hojiin kamiyyuu qaaniin qabu hundumti ilma namaatu gadariidhe garadummaadha hundi isaatu jechuudha hojjetaa mootummaas gadariidha tola birriin dhufaafi tola biiroo keessa taa'a hin jiru barinnis itti dafqeeti sa'aatii tokko dabarsite birriin sirraa murame itti damoosni kee sirraa murame itti dhufaa barinnis hundun isaa achitti isa dhukkubdeef fidaa barre kabiraa dhiisi mootummaan keenyayyuu qaldii itti nyaachaa hin jiru asii hachi hirriiba dhabee halkanii guyyaa kaa wajjin arrafamaa kaa wajjin cinqabaate kan fidee qarshii kana nyaatu malee mootummaan nu bulchuyyuu tola taa'ee qarshii nyaatu sinii galtee namni tola qarshii taa'ee nyaatu abadan hin jiru si jammar jechuudha nuti ijoolleen biyya arabaa shaamadha warqiidha si galtee shaamadha ofii keenya bifa keenya itti dhabnus
namaaf hin ifne akka shaamaa sanitti. Inni biraa immoo warqiidha. Nuti warqiidha. Daayimandiidha. Warqiin jechuudha. Hin calaqqisaa miti nuti akka warqiseetti calaqqifnaa jechuudha ijoollee shamarran biyya Arabaa. Jaalattanis jibbatanis abbaan feetanu jibba abbaan feetanu jaaladha. Kanaaf warra akkas jettan kuni of qottobadhaa. Warra hojiin beekni waa'ee kaayyoo hojiin beekni fi isin osoo hojii tuffattanuu duubatti haftani. Isinii galee namni kamiyyuu gaafa hojjetu hojiin isaa isa kabaja. Kan akka miituu kabaja hin jiru gaafamee biyya Arabaa kana keessa galte akkatti namni nama kabaju jabaasi kabaja xiqqaasi kabaja jechuudha akkuma waan makka hojjetee galtee jechuudha. Sii galtee gadarma sana keessaa gallee jechuudha. Nuti abbaa ture abbaa qarshiiti abbaa manaati abbaa lafaati abbaa beeyladoota abbaa birriiti maal taate kanaaf nu kabaja inni namaa hunduu jechuudha. Kanaaf obboleettii koo ati waan itti qaanoftu hin qabu gadarummaan si kabachiisa malee sin qaanessuu sin jedha. Kan akkas jettee sun immoo ati itti saalfadhu malee nuti itti saalfannu garadummaa keenya la ittiin boonna hin kabanyas namnis nu kabaja. Hojiin kamiyyuu nu qaanessu nu guddisee malee. Kanaaf namoonni akkasitti waan akkasii jecha akkasiitti namoota ijoollee biyya Arabaa jiru barbaadan nuti isiniif hin dhageenyu akkanuma lafinaa dhugaa rabbiis hin jedhan hin dhageenyu dhugaa viidiichi kun hedduu takka odoo waan nama isa arguutii anuu dhiisu dhugaa rabbiis hin jedhu obboloota koo hedduu takka garadiidhaatu garadiidha eeyyeen garadiidha nuti garadiiyyuu yoo taane qarshii arganne nutti dabe ati garadummaa sanuu argattanii qarshii arganne har'a nama meeqatu garadummaa kana dhufu birrii 100 meeqa baasa birrii 500 600 baasee dhufa barri ishiidhayyuu ni argatu jechuudha sabaase garadummaa kana ammoo nuti itti boonna malee wanta itti qaaffannu tokko hin jiru jechuudha. Warra akkas jettan immoo har'allee borullee nuti garadiidha sarraatanyaadha hojjettuu mana namaati imamochee mana madaamiti jaalattanis jibbitanis abbaan feete nu imaanuma tana laal gaafa nuti biyya kana keessaa gallu jaarsatu bakka taa'ee ol ka'ee nu kabaja ishee maaliif hin qabna kaa haga funyaan hin qabne kan duraan biyyatti namni takka garagaltee nu laallee jechuudha sinii galtee kanaaf nuti imamochee mana madaamii amshir jajjabeewwan koo guyyaa tokko nu darbaa osuma isaan akkas jedhan nuti duubaa dhufnee caalla waan ta'eef amshissiriin jechuu barbaada. Anna akkasii hordoftoota kiyya warroonni mana kanaaf haarawaa taata sabskraabii gochuudhaan maamila keenya ta'a warri ta'aa jirtan galatooma ulfaadha. Akkasuma yaada fi qeeqaa qabaattan immoo komentii irratti barreessuu hin dagatinaa isin jedha hordoftoota kiyya hunda keessanuu isin jaaladha isin kabajaa hanga viidiyoo biraatti walitti viidiyoo kanaan turtii gaarii.